Abdullah bin Mubarak nama gaarii ture. Amata inni hajjii keessatti godhuuf keessatti osoo hiriyoota isaa gaggeessaa jiru karaa gubbatti waan ajaa'ibaa kan onnee nama tuqu agare. Halkan dukkana keessa dullattii guddaafaa gubbaa dheeytee isii lukkuu duute harka isiitti qabattee deemtu agare. Abdullah bin Mubarak dullattii tana yaameeni yaa gabrittii Rabbii maaliif lukkuu duute tana harkatti qabattee deemta je'ee gaafateen. Dullattiinis akkana jette, yaa gabricha Rabbii uumaa Rabbii rabbumaaf dhiisi jetteen. Abdullah bin Mubarakis Rabbiin si qabeetii mee amrii tee tana naaf himii je'een. Siinis eega Rabbiin na qabde siifiin himaa jetteen. Imimmaan osoo isiin hin dubbatin gaafii deebiseef. Rabbiin meeytaa yookaan waan du'e halal nuuf godhee jira. Ani haadha ilmaan afuriiti. Abbaan manaa kiyyaa jihaada keessatti du'e. Waan qabnu hundaa'u eega jaarsi kiyya du'e booda hidhamnee miskiinoyne. Nyaata nyaannu dhabnee fuula namaa dura dhaabbannee nama tokkollee kan rahmata nuuf godhee waa nuuf kennu ni dhabne. Ilmaan kiyya kan beeltinarraa ajjeeste kanaaf waan isaan itti obsan barbaada hoggaan deemu Rabbiin lukkuu tana na razaqe. Duuba ati kanaaf na komattaa jetteen. Yeroo kana ijji Abdullah ibn Mubarak imimmaan dhangalaastee booyee akkana je'een. Maallaqa kana fudhadhuutii ilmaan keetiif keessii ittiin jiraadhaa je'een. Maallaqni inni kenneef kun maallaqa inni hajjii itti godhuuf deemuu ni ture. Dullattiin maallaqa fudhattee kutte. Inninis mana isaatti gale. Hojjattoonni hajjii isaanii godhanii biyyatti deebi'an. Abdullah bin Mubarak osoo rafuu manaamaan gurbaa fuula isaarraa nuurri guddaan ifu tokko agare. Gurbaan kun akkana je'een, ani eenyu akkaan ta'e na beeytaa je'een. Ani Muhammadi ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Ana jaalallee kee kan duniyaa irratti akhiratti ammoo kan shafa'aa siif ta'u. Rabbiin jazaa kee siif haa kafalu waan ati ummata kiyyaaf gooteef. Rabbiin si haa kabaju akka ati haadha yataamaa kabajjetti. Rabbiin si haa sattaru akka ati isii sattartetti je'een. Yaa warra amatarraa amatatti hajjii fi umraa gootan, warreen amatuu ka'abaan xawaaftan, mee yatiimaan xawaafaa, yatiima cinaa dhaabbadhaatii isaan gargaaraa, Rabbii isaan biratti ni argattani. Viidiyoo kana sheer waliif godhaatii nama hunda biraan gahaa. Jazaakallah. Chaanaala keenya Odaa Neeshin YouTube irratti subscribe nuuf godhaatii